Kun qophii milkii showdha. Maqaan kiyyaa Galataan aan jedhu. Gama tokkoon ogeessa fayyaa, yeroo ogeessa fayyaan ta'anitti immoo barreessaa akkasumas gulaaladha. Har'a kan waliin ilaalu waa'ee kufaatii booda immoo abdii kutuu dhiisuun namni akkamitti gara milkaa'ina isaa akka imalu waliin ilaallaa. Nu waliin turtii gaarii. Akkuma jalqaba irratti kaafne jireenya ilma namaa lafa kanarratti jiraatu keessatti kufaatii waan hin oolle namoonni milkaa'ina gurguddaa irra ga'an abbootiin qabeenyaa baratanii warri barnootaan sokkan akkasumas seenaan namoota aartiin jabaatanii iddoo guddaa ga'anii hedduu isaa yoo ilaalle kufaatiin qaama seenaa jara kanaatii jechuudha. Egaa jireenya ilma namaa kana keessatti kufaatiin waan hin oolle kufaatii dhorkuu ittisuu hin dandeenye. Namni gaafa sochii eegalu sochii sana keessa mucucaanni akkuma jiru imala gara kaayyoo mul'ata dhugoomsuu keessas ilmi namaa kufaatiin isa mudata. Kufaatii kana irra aannee yoo ceene ni milkoomna. Kufaatii sanarratti immoo abdii kunnee yoo hamne galmi keenya osoo hin gahin hanqannaa jechuudha. Egaa akkuma namiyyuu beeku kufaatiin seenaa namoota milkaa'anii keessa akkuma jiru namoonni milkaa'an kun kufaatii keessaa bahanii akkamitti gara galma isaaniitti deemanii kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Iddoon kufaatii turning point yookaan the point of change jechuu dandeenya. Ilmi namaa iddoo kufe sana irratti taa'ee yoo xiinxale of yoo yaadate maalan danda'a maal gochuun qaba jedhee yoo gara fuulduraatti of abuure wixinee haaraa wixineeffatee milkaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf kufaatiin erga hin oolu ta'e kufaatiin erga dhorkamuu hin danda'u ta'e namni erga kufee booda bakka kufetti hafuurraa akkamiin milkaa'uu danda'a galma ga'uu danda'a kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf namni waan dalagne hin kufu calqaba irratti namni hin dalagne namni hin baranne namni deemsa hin eegalle iddoo taa'utti hin kufu. Dhagaan yoo socho'e malee waan ta'etti hin bu'u. Namnis gaafa sochii eegal gaafa barachuu eegal gaafa qorachuu eegal gaafa waan haaraa tokkoon galma ga'uudhaa deemu kufaatiin isa mudataa jechuudha. Iddoo kufanitti taa'anii qalbiidhaan gara kam deemuun qabaa maal gochuun qabaa akkamittiin kufaatii kana keessaa baha jedhanii abdiidhaan yoo ka'an isa duraa caalaa akka kubbaan gaafa lafa ol utaalee fageenya asiin olee deemu sana namni gaafa kufe iddoo sana deebi'ee ka'ee gara fuulduraatti deemuu qabaa jechuudha. Egaa kufaatii kana akkamittiin ilaalla? Tokkoffaa karaa ittiin waan haaraa argannu jechuu dandeenya. Adeemsi imalli karaa tokkoon yaaliin nu gaggeessine hin milkoomne taanaan yookaan nuti dogoggora hojjete yookaan daandiin sun gara galma keenyaa nu geessu jechuu dandeenya. Kanaaf sa'aatii sanatti sa'aatiin sun sa'aatii murteessaadha. Yoo kufaatiif harka laanne lamuu deebinee hin kaane yoo kufaatii harka laachuu dinnee baane immoo ni milkoofnaa jechuudha. Kanaaf milkaa'ina barbaaduu fedhuu deemsa gara milkaa'inaa keessatti immoo kufaatiirra aanuun seenaa namoota jajjabooti. Seenaa namoota aartii keessatti bulchiinsa keessatti akkasumas wantoota garaagaraa kalaqa keessatti illee milkaa'aniiti waan ta'eef kufaatiirra aanuun dirqama keenya daandii milkaa'inaatii jechuudha. Seenaa tokko waliin ilaalla. Dubartii biyya Paakistaan tokkotu jirti. Dubartiin kun Muniibaa Maazaarii kan jedhamtu yoo taatu gaafa ijoollummaa ishee aartistii ta'uu barbaaddi turte. Muniibaan aartistii ta'uuf osuma barnootarra jirtu gaaffiin gaa'ilaa karaa maatii ishee dhiyaate. Egaa dubartiin kun otoo barnootarra jirtu gaaffiin kun waan dhiyaateef akka namoota yookaan ijoollee maatiin guddisan naamusa qabaniitti waan abbaan jedhe diduun hin danda'amu ture. So osuma hin jaalatin tole jettee gara gaa'ilaa seente. Gaa'ila seentee jiruunya osuma geggeessaa jiranii guyyaa tokko konkolaataan abbaa manaa ishee wajjin karaa deemu turan. Osuma deemanii abbaa warraa ishee kun osoo oofaa jiruu xiqqoo hirribni itti dhufee muke. Yoo kana konkolaataan daandii gadhiisee galagale. Abbaa warraa ishee utaalee karaa foddaa waan ba'eef hin miidhamne ture. Isheen garuu miidhama baay'ee gurguddaa ulfaataa fi damdamachuun baay'ee nama rakkisu tokko ishee mudate. Tokkoffaa qaamni ishee kun baay'ee miidhame. Harki ishee kun ni cabe, lafeen dugdaa hin cabe, lafeen qomaa kun kan duubarraan
gateettii kana walitti ceekuu kanarraa hin cabe akkasuma lafeewwan fuuldura qomarra jiran lapheerra jiran kun riibsi warri jennu kun illee cabanii jechuudha. Cabee lafee kanaatiin wal qabatee sombishee kunii fi kaleen kunis waan miidhamee fi harganuun baay'ee ulfaatee naannoo sanaatii gara hospitaalaa geessan. Dubartiin kun miidhama guddaa isheerra ga'e kana damdamachiisuuf erga hospitaala geessanii harganuu hin dandeessu, bobbaa qabachuu hin dandeessu, qaamni ishee gara gadii kun hundi isaa laamsheera yookaan paralaayis ta'eera. Harganuunis baay'ee waan itti ulfaatuuf lafeen dugdaa ishii kunii fi harki kun baay'ee waan miidhameef sibiila tiitaaniyem jedhamu lafee ishii kana keessa galchanii akka lafeen ishii wal qabatee deebi'ee fayyuu taasisanii jedha. Sana booda dubartiin kun wantoota hedduutu ishee mudate. Tokko kana booda dahuu hin dandeessu. Lammaffaa qaamni ishee gara gadii kun socho'uu waan hin dandeenyeef dhaabbattee deemuu wanni jedhamu dhumatee firu. Sanatti aansee yaaddoon ishee abjuun ishee tootaalii innumti dura dukkanaa'e sana biratti dabalatee abbaa warraa ishii wajjin hireen waliikuu ishii ballachaa dhufeera. Dahuu hin dandeessu, abbaa warraa wajjin jiraachuu hin dandeessu, ol jettee deemuu hin dandeessu, bobbaa yookaan fincaanii fi boolii kana qabachuu hin dandeessu. So dubartii kanaaf hireen yookaan mul'anni ishee sun tootaalii yeroo itti dukkanaa'u ta'ee ture jedha. Seenaa ishiiti. Kana booda ogeessi fayyaa yookaan doktarri yaala godhuuf gaaf tokko itti deemee akkana jedheen. Ijoollummaa keetti fakkii kaasuu barbaadda ture. Garuu immoo harki kee mirgaa kun baay'ee waan cabeef miidhama buusaawwan kee irra ga'ee fi qabattee halluu qabattee fakkii kaasuu hin dandeessu jedhe. Baay'ee rifate. Gaafa lammaffaa deebi'ee ati kanaan booda paralaayis taatetta yookaan qaamni kee laamsha'eera. Dugugguruun lafee dugdaa kee kun adda waan baba'ee fi ijoollee godhachuu hin dandeessu jedhe. Amma isa duraa caala baay'ee gaddi. Sana booda boo'uu eegalte. Boo'uu eegaltee harmee ishee waamtee kana booda wanni nan jiraadhu maaliif? Jireenyi koo iddoo kamitti tokkoffaa fakkii kaasuu hin danda'u mul'ata koo ture. Haadha ta'ee dhala godhachuu hin danda'u. Abbaa warraa koo wajjin carraan turuu koos xiqqaadha. Kana booda maaliin godhaa? Gaafa jettuuni haati ishee sun nama jabduu turte. Ilaa guyyaan kun hin darba waan ta'eef abdiin kutinii jette. Sana booda sodaawwan keessa ishee jiran dhala dhabuu, wiilcheriidhaan deddeebi'uu, abbaa manaa wajjin gargar ba'uu, fakkii kaasuu dadhabuu, artistii ta'uu dhabuu sana sodaawwan keessa ishee jiran waan ta'eef sodaawwan sana tokko tokkoon of keessaa balleessuu eegalte. Sana booda dubartiin kun fakkii kaasuu akka hin dandeenye waan barteef dhawaata gaafa harki ishee kun fayyuu fi damdamachuu socho'uu eegalu obboleessa isheetiin deebitii halluu muraasa naaf fidii jettee. Halluu muraasni sun erga dhufee booda keenyanuma hospitaala irra jirtu sanarra teessee fakkii kaasuu eegalte. Fakkii kaasuu gaafa eegaltu fakkii bareedaa tokko kaaste. Dubartiin kun osoo balaan sun irra hin geenye ta'e, osoo hin kubne ta'e fakkii sanatti hin deebitu turte. Akkuma nama kamii haadha taatee dhala godhattee jiraachuu malee mul'ata ishii ganamaa sana deebitee carraan arguu ishii xiqqaatu. So siree hospitaala baay'ee nama jibbisiisu wanni muddamni baay'een jiru sanarra teessee fakkii tokko jettee kaasuu eegalte. Sana booda gara maatii deebite. Gara maatii deebitee abbaa warraa ishee wajjin walii hiikuu waan barbaadeef fedhuma ishiitiin eega barbaaddee deemi jettee gaggeessite. Waggaa muraasa booda deebitee mandara Paakistaan naannoo namoonni hiyyeeyyiin jiran irraati mucaa dhiiraa tokko guddifatte. Isa waliikuu sodaachaa turte ofirraa gaggeessiteetti. Fakkii akka kaasuu dandeessu of amansiiftee fakkii kaasteetti milkoofteetti. Dhala godhachuu hin danda'u isa jettee sodaachaa turte. Dhala yoo dhabees jaalala miira gaarii itti argisiifnaan namoonni baay'een dhalatan waan jiraniif jettee mucaa guddifatteetti. Rakkoowwan kana hundasaa erga overcome yookaan irra damdamattee booda waan tokko gochuu eegalte. Wiilcheriin gaafan deemu namni ofitti nan fudhatu. Qaama miidhamtuudhaaf ilaalchi jiru baay'ee gadaanaa waan ta'eef gara namaatti yoon ba'e gaarii miti jettee tokkattee kan mana taa'aa jirtu gara hawaasaatti ba'a.
gara hawaasatti erga baate booda namoonni gaafa ishee argan hin boo'u, isheen garuu hin boossu. Sababni isaa damdamatte itti kufaatii sana abdii kutannaa of jibbuu san keessa waan baateef ofii ishee isa haaraa kana fudhatteetti. Namoonni gaafa qaama miidhamtuu naan jedhani ani qaama miidhamtuu osoo hin taane nama dandeettii addaa qabu jedhee tanan of yaadaa jette. Sana booda dubartiin kun abjuuwwan ishee gara ganamaa gaafa ijoollummaa waan ta'uu barbaadu sana irra deebitee xiinxaluu qaba. Qaaccessitee of abuurtee dandeettii maalan qaba? Maalan hojjedha? Kana booda kufaatii sana duuba deebi'ee sirreessuu hin danda'u. Garuu jireenya keessatti isa fuulduraa tolchachuudhaaf hireen harka koorra jira jettee waan murteessitee fi paablikitti baatee yookaan hawaasatti baatee haasaa namoota sissi'eessan gochuu qabdi. Dubartiin qaama miidhamtuun ofiifiyyuu deeggarsa barbaaddu kun miiliyoonotatti baatee namoota abdii kutan, namoota qaama miidhamaa, namoota rakkina keessa jiran gargaaruu eegalte. Sana booda aartiidhaan fakkiiwwan hedduu kaastee egzibiishinii irratti yookaan agarsiisa irratti agarsiisuu qabdi. Sana qofaan hin dhiibne TV Paakistaan deemtee gaazexeessituu achirratti sagantaa hojjettu taate. Sana qofaa miti. Akka aktiivistii yookaan namoota rogeeyyii biyya sana keessatti jabinaan namoota dammaqsuu irratti, namoota abjuun isaanii akka dhugoomu, mul'ata isaanii irratti akka ciman hojjechuu itti fufte. Sana qofaan hin hamne. Dubartiin kun Yuunaayitid Neeshiniin yookaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ambaasaadara godhee ambaasaadara yookaan dubartoota Paakistaan bakka buutee ambaasaadara taatee muudamte. Har'a kana dubartiin kun aartistiidha, moodeliingiin hojjetti, TV irratti akka gaazexeessituutti dalagdi, haasawwan nama si'eessan namoota miliyoonaan lakkaa'amaniif gooti. Bara 2015 dhaabbanni BBC yookaan miidiyaan guddaan addunyaa kanaa dubartii jabduu bara sanaa godhee baasee ture jechuudha. Egaa dubartiin kun waan tokko jetti. Jireenyi koo kana booda hin sirratu yookaan immoo kana booda homaa faayidaan qabu jettee yaadda taananii irra deebi'iiti yaadii jetti. Namoonni hedduun ishee irraati barnoota argatanii karaa isheetiin warri kufanis abdii kutannaa keessaa bahanii yerootti isaan abdii haaraa horatanii mul'ata isaanii dhugoomsantu jira jechuudha. Kanaaf jireenyi hedduun isaa kufaatiin kan guutame. Barnootaan kufuun, qabeenya dhabuun, aangorraa darbamuun wantoonni hedduu nama gaddisiisan, abdii nama murachiisan addunyaa kana guutee jira. Garuu immoo kufanii abdii kutachuu osoo hin taane abdii horatanii kufaatii sanarra ce'anii bakka ga'an, bakka yaadan galma ofii ga'uun ni danda'ama yaada jedhuun cimanii hojjechuun nama guddisaa iddoo guddaadhaan nama ga'a jechuudha. Kanaaf namni gaafa sochii eegalu akkuma dura jedhee namni bakka taa'utti hin kufu. Gaafa sochii eegalu kufaatiin ni dhufa. Nama hojjetutu kufa. Nama fiigicharra jirutu kufa. Gaafa milkaa'ina namni dheebuu milkaa'inaa qabu kufuu hin oolu. Namni kufaatii sana keessaa hin baane immoo hin milkaa'u. Kanaafuu sa'aatii kufanitti abdii haaraa, humna haaraa, dandeettii haaraa, beekumsa haaraa, of abuuraa haaraadhaan wixinee haaraa qabatanii deemsa ofii haaromsanii irrum caalaa kan duraa caala fooyya'anii deemanii iddoo guddaan ga'uun ni danda'ama. Bakka kuftanitti, bakka jirtanitti waan irra jirtan deebi'aa ilaalaan dhaamsa kootii galatooma.